akkuma beektan telegiraamiin erga airdrop garaagaraa dabalachuu eegalee wallet yookaan ammoo boorsaa kiriptookaaransii hedduu baneera. Kana keessaa ijoon ammoo telegiraam walletidha. Telegiraam walletiin immoo boorsaawwan kiriptookaaransii keessaa sadarkaa guddaa qabateera. Guyyaa irraa maalummaa wallet yookaan ammoo boorsaa kanaa fi akkasumas akkaataa itti fayyadama isaa iccitii wallet kana duuba jiru guutumaan guututti waliin ilaalla. Akkasumas walletii kana keessatti akkamiin kiriptoo keenya gara baankitti akka dabarfachuu dandeenyuu fi akkamiin namarraa bitachuu akka dandeenyus akkasumas tokkorraa gara biraatti exchange godhuudhaan akkamiin akka jijjiirru wal duraa duubaan ni ilaalla. Yoom kana qofa waa'ee peer to peer yookaan ammoo akkamiin namarraa bitachuu akka dandeenyuu fi akkasumas namaaf gurguruu akka dandeenyus iskaameroota yookaan ammoo hattoota nu ganuu danda'an irraa akkamiin akka ofeennus viidiyoo kana keessatti wal duraa duubaan qabadee dhufeera. Viidiyoo kana laayik godhuun gara barnootaa irratti haa dabarru. Jalqaba irratti telegiraamii keessan yeroo seentan sarara sadii kan gama bitaa irratti argamu kana ni filattanii yeroo haala kanaan filattan akkuma agartan isa wallet jedhu asirratti ni agartu jechuudha. Yeroo takka takka namoota haaraaf ammoo walletiin kun asirratti dhufuu hin danda'u. Akkamiin fidachuu dandeessanii iddoo baakirraa godhuudhaan iddoo sarchii gubbaa kanatti argamu irratti maal gootan at gootanii at maraa kana gootanii wallet atmaraa kana gootanii wallet yeroo gootan haala kanaan wantoota hedduu isinii fida. Akkuma agartan jala kanarratti kan argamu isa telegiraam wallet kan jiru immoo bootii isaa magariisa godhee isinii fida jechuudha. Bootii isaa kana ni filattanii haala kanaan erga filattanii iddoo kanarratti ammoo iddoo start isiniin jiru isinii fida. Sana booda kallattumaan yeroo start gootan kallattumaan gara meenuu keessanitti isinii dhufe jechuudha. Yoo walletii mallattoo walletii kana isinii fide ammoo eegaltanii jirtan. Amma mee step by stepidhaan akkaataa itti fayyadama isaatii fi akkasumas haalataa kamiin kiriptoo itti bitannaa irraa baafannaa fi akkasumas maal goonee secure akka godhannu guutumaan guututti waliin ilaalla. Amma as keessaa bu'uudhaan baak ni goona. Sana booda sarara sadii kan gama bitaa irratti argamu kana ni filanna. Yeroo filannu erga walletii keenya eegallee haala kanaan nu fida jechuudha. Sana booda ammoo akkuma agartan wallet isa jiru kana ni filanna. Kuno akkuma agartan walletiin keenya kallattumaan nuuf banamee jira jechuudha. Amma akkuma asirratti agartan wantoota hedduu isiniif fida. Amma isin jalqaba irratti wanti godhuu qabdan erga walletii kana banattanii settingii kana sirreeffachuu qabdan. Kallattumaan isa settingii jiru kana kaniin seenaa. Settingii kana yeroo seenu haala kanaan naaf fida. Sana booda akkuma agartan isa tone space beta isa jiru gama gubbaa kanarratti ni filattu. Wanti kun keessan keessatti oftee jira kallattumaan ni banattu jechuudha. An fakkeenyaaf on godhadheetiin jira kallattumaan isinis on ni godhattu. Innis maaliif isin gargaara walletii kophaatti walletii keessan keessatti gara appilikeeshinoota garaagaraa yeroo connect gootan kan maallaqa ittiin fudhachuu dandeessanii fi airdrop garaagaraa yeroo connect gootan kallattumaan as keessatti isiniif seena. Fakkeenyaaf airdrop hangam takka connect waliin gootanii fi akkasumas meeqa akka fudhatte asirratti beekuu dandeessan. Fakkeenyaaf appilikeeshina isa connected application isa jiru kan filattu. Sana booda akkuma agartan airdrop garaagaraa kan ati connect walitti gooteen kallattumaan as keessa isinii dhufa. Sana booda iskaam yoo ta'e immoo as keessaa remove godhuu dandeessan. Akkuma agartan jala kanarratti kan argamu ammoo disconnect all application isa jiru ammoo filachuudhaan airdrop hin amannee fi akkasumas wantoota ati connect gooteen iskaamerra warra ta'ee fi warra shakkitan guututti remove godhuu dandeessan. Yoo airdrop kana walitti connect gootan ammoo kallattumaan gara tone space keessanitti connect isiniif ta'a jechuudha. Kun ammoo telegiraam security keessaniif baay'ee murteessaadha. Erga haala kanaan barree isa baak ni goona. Ammallee baak irraa godhuudhaan jalqaba fuula keenyaatti ni deebina. Sana booda ammas maaltu jira isa jalqabaa erga sirreeffannee isa passcode isa jiru kana isa passcode jiru kana ni filanna. Sana booda akkuma agartan passcodein ammoo protect your wallet koodii habbaa afur inni seeqannu yeroo namaaf dabarsitu transaction yookaan ammoo coinii kee namaaf dabarsitu kallattumaan koodii tana isin gaafata jechuudha. Kanaaf jalqaba irratti maal gootan isa kana enable ni godhattan jechuudha. Fakkeenyaaf isa enable gama jalaa irratti argamu kana ni filattu. Sana booda koodii habbaa afur isiniif kannaa koodii san ni godhattu jechuudha. Fakkeenyaaf an ni godhadha. Haala kanaan ni godhaa. Ammallee confirm na gaafata. Koodiin jalqaba irratti guute ammallee ittiin guuta. Wow guys,
amma kallattumaan paaskoodii xiyyaa itti godhadheetiin jira jechuudha. Kana jechuun yeroo namaa dabarsu kallattumaan paaskoodii tana waan na gaafatuuf itti godhachuun baay'ee dirqama. Yoo kana hin qabaanne immoo kallattumaan gara airdropii fi akkasumas maallaqa keessan bakka itti dabarsuu barbaadanitti konfirmu yookaan immoo mirkana tokko malee isinirraa dabarsa jechuudha. Kanaafuu jalqaba irratti erga waalleetii kana barattanii seetingii isa lammaffaa kana isa paaskoodii kana itti godhachuun dirqama jechuudha. Sana booda erga haala kanaan itti godhannee baakirraa goona. Ammallee haala kanaan wantoota hedduu nuuf daa amma mee jalqaba fuula telegiraamii keenyatti adeemnu. Inni itti aanu ammoo total balance yookaan ammoo maallaqa isin keessaa qabdan kallattumaan isiniif fide jechuudha. Akkuma agartan jala kanarratti ammoo ton space doolaarii fi kanneen kana fakkaatan more asset ton keeper notcoin bitcoin fi kanneen kana fakkaatan haala kanaan isiniif dabarsa. Akkuma agartan gatii isaa wajjin kallattumaan asirratti isin agarsiisa waan ta'eef kun ammoo koinii isin namaaf dabarsanii fi namarraa dabarfattanii fi akkasumas kan isin as keessaa qabdan isin agarsiisa jechuudha. Inni itti aanu ammoo kaaransi jijjiirrachuudha. Maallaqa hanga keessaa qabdanii fi wantoota garaagaraa kaaransi keessan jijjiirrachuudhaaf ammoo seetingii kana gama bitaa irratti argamu kana ni filattu. Sana booda haala kanaan isiniif daa sana booda gaddeemtanii default currency kan jiru ni filattu. Akkuma agartan jala kanarratti default currency kan jiru ni fidaa. Haala kanaan isiniif daa isin ammoo kan barbaadan ni filattu. Fakkeenyaaf warri Itoophiyaa keessa jirtan Itoophiyaa yoo filattan kallattumaan baalaansii keessan maalin isinii qabdu hisaaba maallaqa Itoophiyaatiin isiniif ta'a jechuudha. Yoo ammoo kan Ameerikaa feetan ammoo USD godhachuudhaan search ni gootu. USD yeroo gootan kallattumaan haala kanaan isiniif daa sana booda mallattoo tuqaa kana irratti ni gootu. Kana booda bootii keessan keessatti yookaan ammoo waalletii keessan keessatti maallinni kiriptoo keessan hanga doolaaraan shallagamee achirratti isiniif ba'a jechuudha. Inni kunis baay'ee murteessaadha. Namoonni baalaansii hanga doolaara hanga qabdan hin beeknee fi kanneen kana fakkaatan yoo taate biyya keessa jirtan irratti ammoo maallaqa biyya saniitiin jijjiirrachuu ni dandeessan. Fakkeenyaaf an USD irratti hin dhiisa. Sana booda baakirraa godhuudhaan gara jalqaba fuula kiyyaatti ni deebi'a. Sana booda ammoo wanti asirratti hubachuu qabdan inni bareedaan ammoo waa'ee peer to peeriti. Peer to peer qabaachuun dirqama. Peer to peer jechuun nama tokko fakkeenyaaf kiriptoo as keessaa qabdu kallattumaan isaaf dabarsitee maallaqa inni si dabarsuu fi akkasumas yoo bitachuu barbaadde ammoo toon bitcoin fi kanneen kana fakkaatan yoo bitachuu barbaadde kallattumaan ammoo maallaqa isaaf dabarsitee namni san kallattumaan si dabarsaa jechuudha. Asirratti peer to peer bituudhaaf wanti dirqama beekuu qabdan ni jira. Dhuba viidiyoo kana irratti waan isin himuuf viidiyoo kana obsaan hanga dhumaa akka daawwattan ammoo isin affeereera. Viidiyoo kana haga ammaa namni laayikii godhin ammoo laayik godhuudhaan chaanala keenyaaf haaraa taatan ammoo sabskiraayib godhuudhaan maatii chaanala keenyatti dabalamuu hin dagatinaa gaayis. Inni itti aanu ammoo mallattoo kana QR code akkuma agartan gubbaa kanarratti gama mirgaa irratti kan argamu ni filattu. Yeroo kana filattan namoonni QR code fi koompitara keessan irratti yeroo naqufeetan QR code kana iskiriina keessan irratti qabuudhaan kallattumaan bilbila keessan irraa gara koompitaraatti naquu dandeessan. Yeroo koompitara mataa keessanii qabdan ammoo QR code kana fayyadamtanii kallattumaan waalletii asirraa qabdan gara koompitaraatti akkasumas bilbila biroo irratti dabarfachuu barbaadan kallattumaan QR code kana fayyadamtanii dabarfachuu ni dandeessu. Seetingiin inni itti aanuu fi baay'ee bareedaa ammoo seetingii kana ni filattu. Identification isa sadaffaa kana ni filattu. Isa sadaffaa kana yeroo filattan wantoota sadii haala kanaan isiniif fidaa. Basic, extend fi akkasumas advance isa joodha. Basic kan joo yeroo filattan maallaqa isin dabarsuu dandeessan namarraa fudhachuu dandeessanii fi akkasumas akkamitti akka gurgurachuu dandeessanii fi kanneen kana fakkaatan isiniif hima. Fakkeenyaaf namoonni basic irra jirtan levelii kana irratti verificationii dabartanii waan hin jirreef limitii isinii qabaachuudha. Peer to peeriin gonkumaa hin hojjetu jechuudha basicii keessatti. Lammaffaa fi sadaffaa irratti peer to peeriin gadhiifamee jira jechuudha. Wanti guddaan isa kana. Fakkeenyaaf namoonni Itoophiyaa dabalatee biyyoota garaagaraa keessa jirtan ammoo kallattumaan peer to peerii namarraa bitachuu hin dandeessan. Kana jechuun namaaf gurguruus ta'e akkasumas namarraa bitachuu peer to peeriin gonkumaa fayyadamuu hin dandeessan hanga levelii extend fi advance geessanii. Kana jechuun ammoo waalletii keessan guutumaan guututti verify godhachuu qabdan. Verify godhachuudhaaf wantoota lamatu isin fayyada. Takkaffaa irratti ammoo national ID qabaachuu fi akkasumas yoo national ID hin qabaanne ammoo paaspoortii mataa keessanii qabaachuudha. Paaspoortii yoo qabaattan ammoo karaa salphaadhaan verify godhachuu dandeessan. Fakkeenyaaf isa extend kana yeroo filannu haala kanaan wantoota hedduu nu fida. Paaspoortii yookaan ammoo ID national ID keessan fayyadamtanii yeroo verify godhattan kallattumaan haala kanaan isinii fida. Fakkeenyaaf an verify godhadheetiin jira waan ta'eef kunoo akkuma agartan guyyaatti €50 baatitti 500 fi akkasumas waan
waan bituu barbaadu immoo 5,000 bituu ni danda'a. Akkasumas wanti isin gammachiisaa immoo extend irratti peer to peer purchasing naaf banamee jira. Kana jechuun guyyaatti 50,000 ol gurgurachuu fi bituus ni danda'a. Baatitti hanga 500,000 yoo haala kanaan nama gurguruufis ta'e akkasumas namarraa bitachuudhaaf karaa salphaadhaan bitachuu ni danda'a jechuudha. Inni itti aanu immoo advaansiidha. Kun ammoo baay'ee filatamaadha jedhee yaadus bank statementii fi kanneen kana fakkaatan wantoota proof isinii godhan jechuudha. Proof statementii yoo qabaattan kallattumaan yeroo sanis verify lammaffaan godhatan jechuudha. Kana jechuun ID keessaniin verify godhatanii sana booda ID yookaan ammoo paaspoortii keessaniin verify yeroo godhatan sana booda bank statementii fi kanneen kana fakkaatan isin gaafata. Bank statementii sanis yoo guutan ammoo kallattumaan maallaqa hanga dandeessan oofuu dandeessan waan barbaadan bitachuu dandeessanii akkasumas peer to peer namaa gurguruufis ta'e akkasumas namarraa bituudhaaf hanga barbaadan bitachuu dandeessan jechuudha. Kana godhuudhaaf ammoo ID keessan isin barbaachisaa. ID keessan sirriitti qulqullina haa qabu kaafachuudhaan kallattumaan gara verificationii kanaa furuu dandeessan. Wanti isin gaafatu ammoo bara maqaa keessanii fi akkasumas lakkoofsa paaspoortii ID keessan irra jiru kallattumaan itti guuttanii verify godhachuu ni dandeessan. Baay'ee salphaadha. Namoonni hanga ammaa verify godhatanii jirtan ammoo komentii irratti na beeksisaa. Erga verification settingii sadaffaa kana finnee ammallee baak irraa godhuudhaan jalqaba fuula keenyaatti ni deebina. Akkuma agartan amma verification finnee jirra. Akkasumas settingiiwwan barbaachisoo walletii keenya yookaan ammoo boorsaa keenya keessaa banannee jirra. Haala kamiin binnaa fi haala kamiin gurgurradha. Amma akkuma isin jedhuma viidiyoo kana irratti waa'ee peer to peer waan dubbifnuuf jalqaba irratti waa'ee send irraa dubbannu. Send godhuudhaaf ammoo kiriptoo isin as keessaa qabdan bakka barbaadan oofuu ni dandeessan. Fakkeenyaaf isa send ijoo kana filachuudhaan isa send ijoo kana yeroo filattan an haala kanaan boorsaan kiyya qullaa waan ta'eef haala kanaan naaf fidaa. Isin ammoo nama dabarsuu barbaadaniif ammoo adreesa isin gaafata. Adreesa san itti guuttu jechuudha. Kana jechuun adreesa nama barbaadanii san fudhattanii kallattumaan asirratti isin gaafata. Asumaan yoo neeytan kallattumaan dabarfachuu ni dandeessan. Wanti asirratti hubachuu qabdan kooyiniin an dabarsu kooyinii tamii fi akkasumas kooyiniin adreesa namni isin ergee wal qixaa fi neetworkiin guututti wal fakkaachuu qabdi. Kanaafuu yeroo namaaf dabarsitan jechuudha maal akka isin dabarsuu barbaaduu fi akkasumas adreesa nama sanii sirriitti adda baafachuun dirqama. Sirriitti hubadhaa bakka kanatti. Inni itti aanu immoo aad kiriptoodha jechuudha. Aad kiriptoo jechuun ammoo karaa lamaan walletii keessatti yookaan ammoo boorsaa keessatti aad godhadhu yookaan ammoo itti dabaladhu isin jaa. Fakkeenyaaf isa aad yookaan ni filadha. Isa aad yookaan yeroo filadhu wantoota lama haala kanaan naaf fidaa. Peer to peer marketii fi akkasumas external walletiidha. Fakkeenyaaf peer to peer marketiin kun walletii keessatti ontee hin jiru. Sababni isaa yoo verificationii dabarfattan malee peer to peer gonkumaa hin jiru. Yoo hanga ammaa peer to verificationii kana hin dabrin national ID fayyadamuudhaan verify godhachuudhaan baay'ee salphaadhaan maqaa keessanii fi umrii keessanii fi akkasumas fuula footoo ID keessanii kaafachuudhaan karaa salphaadhaan verify godhachuu ni dandeessan. Hubachiisa. Asirratti wanti isin himu immoo national ID'n kan akkamii yoo jettan ammoo kan amma bahaa jiru fakkeenyaaf Itoophiyaa keessatti national ID kan jiru fayyadamtan yookaan ammoo paaspoortii yoo fayyadamtan karaa salphaadhaan jechuudha. Ani wanti rekoomandii isin godhu ammoo national ID yoo fayyadamtan baay'ee bareedaadha. Sababni isaa expiry date'n ammoo hanga waggaa 8 waan ta'eef hanga waggaa 8tti fataa jettanii waan barbaadaniin hojjechuu dandeessan. Inni itti aanu ammoo haala kanaan external walletiidha. Walletii biraarraa fudhachuu barbaadde kallattumaan adreesa itti fudhattu guututti sii kenna. Fakkeenyaaf peer to peer yeroo barbaadu peer to peer yeroo filadhu. Peer to peer yeroo fudhadhu asirratti namoota hedduu naaf fida. Asirratti wanti hubachuu qabdan eenyurraa akkaan bituu fi eenyuuf akkaan gurguru sirriitti hubachuu qabdan. Namni isin gurgurtaniif ammoo nama verificationii yookaan ammoo verify godhatee jiru kan ta'e ta'uu qaba. San ta'uu baannaan ammoo iskaameroota hedduu waan jiraniif bakka kanarratti sirriitti ifeeguu qabdan. Fakkeenyaaf isa baay'ee fi seel kan jiru wantoota lama naaf fidaa gubbaa kanarratti baay'ee fi seel kan jirudha. Baay'ee kan jiru ammoo kiriptoon barbaade kallattumaan namaan barbaade filadhee bitachuudhaaf yoo ta'u akkasumas seeliin ammoo kiriptoo kiyya yoon qabaadde ammoo kallattumaan namaan barbaadeef erguudha. Fakkeenyaaf isa baay'ee kan inni filadhaa an amma bitachuu waan deemuuf asirratti akkuma agartan baay'ee godhuudhaaf wantoota hedduu haala kanaan naaf fidaa. Gatii baalaansii fi wantoota hedduu naaf fida jechuudha. Haala kanaan sana booda gubbaa kanarratti kan argamu method verification currency fi akkasumas USDT kiriptoo akkasumas amount fi wantoota garaagaraa naaf fida. Inni jalqabaa irratti
meetad kan jiru ammoo meetadii kamiin akkaan bitu na gaafata. Fakkeenyaaf meetadii jiru kan inni filadhaa. Sana booda CBA, Telebir, Abyssinia, Awaash, Daashin baankii fi M-Pesa fi kanneen kana fakkaatan jira. Fakkeenyaaf waan isin qabdaniif namaa erguu barbaadaniif takka filachuudhaan kallattumaan maallaqa keessan karaa kamiin erguu akka dandeessan ammoo haala kanaan isiniif daata. Kana booda kan barbaadan filattanii kan isiniif jaa'e filachuudhaan nama irraa bitattanis filachuu dandeessan. Fakkeenyaaf an mee CBA baankii waan hin qabuuf CBA niin filadhaa. Sana booda isa danjoo niin filadhaa. Wow, ini takkaffaan naaf xumuramee jira jechuudha. CBA haala kanaan Commercial Bank of Ethiopia maallaqa dabarsee bitachuu ni danda'a jechuudha. Inni gubbaa kanatti argamu immoo murteessaan isa kana verification isa jiru kana ni filattaa. Sana booda verification kana jechuun namoota verification maal qabaniin irraa bitachuu danda'a. Fakkeenyaaf trusted merchant user has a proven has credibility and provide warroota national ID dhaan verify godhatanii fi akkasumas warroota proof godhatanii jiran. Fakkeenyaaf akkuma yeroo jalqabaa irratti ilaallee gosoota sadeen verification keessaa jechuudha. Extend fi advance kan ta'e jechuudha. Inni jalqabaa advance immoo national ID qofa warra verify godhate yoo barbaadde immoo isa extend irraas bitachuu dandeessa. Fakkeenyaaf warra lameen keessaas yoo barbaadde immoo isa ol irratti dhiifachuu dandeessa. An ammoo nama trusted merchant kan jiru kana ni filadhaa. Namoonni amanamoon as jiran waan ta'eef haala kanaan nabda. Garuu asirratti akkuma agartan USDT kiyya baay'ee qaaliidha. Gara 139tti na gurgurata waan ta'eef ammallee itti deebi'uudhaan maaliin godhaa isa national ID ni filadhaa. National ID yeroo filadhu haala kanaan namoota hedduu gatii rakishaan gurguran ni argaa jechuudha. Kana booda gaddeemee namoota hedduu laalee irraa bitachuu ni danda'a. Isa verification finne jirra amma immoo isa currency dha jechuudha. Currency jechuun maallaqa kam erguu barbaaddaa fi doolaara moo kan biraati jechuudha. Fakkeenyaaf isa currency jookaan hin filadhaa. Isin ammoo biyya isin jirtan irratti kallattumaan waan isinii fiduuf biyya keessa jirtan irratti dhaabbachuudhaan riyaala fakkeenyaaf namoonni Suudii jirtan riyaala filattan, namoonni biyya Itoophiyaa jirtan ammoo ETB filattan haala kanaan. Fakkeenyaaf karansiileen hedduu waan jirtuuf biyya keessa jirtan irratti hundaa'uudhaan karansiisan ni filattu. Asirratti akka hin dogoggorreen isiniin dhaama. Namni kamiyyuu maallaqa baankii biyya sanitti erguudhaaf ammoo kallattumaan fiisii guddaa waan gaafatuuf kanaafuu biyya keessa jirtan san irratti dhaabbachuudhaan kooyinii maallaqa keessan ni ergitu jechuudha. Sana booda fakkeenyaaf an ETB filadheetiin jira asirra baakirraa godhuudhaan amma wantoota sadeen filadheetiin jira jechuudha. Inni itti aanu ammoo isa kiriptoo jookana ni filadhaa. Sana booda maal bituu akkaan barbaadu ammoo kallattumaan haala kanaan naaf fida. Akkuma beektan kiriptoon garaagaraa kan telegiraamii keessa jiru ammoo USDT, TON, BTC fi Notcoin kanneen kana fakkaatan waan ta'eef amma isin kan bitachuu barbaadan namoonni hedduun TON bitachuu barbaadu waan ta'eef TON irratti ni filattan kallattumaan bitachuu dandeessan. Fakkeenyaaf amma USDT yaala. Sana booda fakkeenyaaf ani USDT yoo bitachuu barbaade haala kanaan USDT gubbaa kanatti ni filadhaa. Sana booda akkuma agartan ammauntii maallaqa inni na gaafatudha. Sana booda amma gaddeemee nama barbaada jechuudha. Fakkeenyaaf namni ati irraa bitattu ammoo verification amanamaa ta'uu qaba. Haala kanaan namootaan irraa bitachuu danda'u guutumaan guututti haala kanaan naaf fida. Sana booda gaddeemee namaan irraa bitadhu ni ilaaladha jechuudha. Sana booda mee fakkeenyaaf isa gurbaa jalqabaa irratti argamu kana 122tti gurgura waan ta'eef isa kana baay'ee ninja. Sana booda maallaqaan price per 1 USDT is 122 122 waan ta'eef sana booda maallaqa kiyya niin filadha. Fakkeenyaaf 10,000 yoon jee fakkeenyaaf minimum amount is 80,000 naan jaa. Fakkeenyaaf jala kanarratti wanti hubachuu qabdan maallaqa xiqqaan isin naquu qabdan 18,000 jechuudha. Fakkeenyaaf namni kun hangana gurguruu danda'a waan ta'eef 18,000 meeqaan bitadhaa USDT 146 haala kanaan ni bitadhaa. Sana booda jala kanatti argamu isa payment metadii ammoo nama maallaqa ergitaniif san yoo barbaadan ammoo paymentii isinitti ergitaniif san ni filattan. Akkuma jalqaba irratti filannee jirra karaa gabaabaadhaan jechuudha. Sana booda gurbaan kun maal qabaa yookaan ammoo maaliin ergaa kan jiru payment bitanii filadhaa. Sana booda Telebirii fi CBA fi gurbaan Awaash Bank qaba. Kanaafuu wanta kanaan dirqama erguuf hin qaba jechuudha. Sana booda addii teel kan jiru kan jala kanatti argamu ni filattu. Kun akkuma agartan kun ammoo information price of 1 USDT fi kanneen kana fakkaatan haala kanaan nuuf jechuudha. Kallattumaan nama kanarraa bitachuu ni danda'a. Amma haala kanaan baakirraa godhuudhaan haala kanaan irra deebitanii namoota gatii rakishaan gurguranii fi namoota amanamaa barbaadanii bitattan. Haala kanaan ammoo peer to peer irratti gurguruufis akkasumas bitachuu dandeessan isiniif gala jeetii yaadaa. Sana booda amma baakirraa godhuudhaan jalqaba fuula keenya irratti ni deebina. Yeroo nuti kooyinii kana bitannu ammoo kallattumaan kooyiniin keenya haala kanaan
asitti nu dabraa jechuudha. Yeroo namarraa bitattan nama verifiikeeshinii sirrii qabuu fi akkasumas nama amanamaa ta'uusaa maallaqa xiqqaan bitattanii irraa ilaaltanii sana booda maallaqa gurguddaan bitachuu ni dandeessanii. Inni itti aanu ammoo exchange isa joo kana exchange kan jiru ammoo fakkeenyaaf bitcoin yoo qabaattan gara toon coinii fi akkasumas US dollaratti yookaan ammoo gara notcoinitti jijjiiruuf isin fayyada. Notcoin yoo qabaattan ammoo gara bitcoinii fi kanneen kana fakkaatanitti jijjiiruuf isin fayyada. Haala kanaan walletii telegiraamaa guutumaan guututti itti fayyadamuu dandeessu guys. Gaafis ta'ee yaada kamiyyuu yoo qabaattan ammoo karaa komentii irratti na beeksisuu hin dagatinaan isiniin jaa. Waan daawwattaniif baay'ee galatooma. Haga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti ammoo nagaan naa tura.